raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isiniif dhiyeessaa Allalisee Odaajooti. Baqattoonni Oromoo 38 Yaman keessatti waggaa tokkoof hidhamanii akka jiran beekame. Gareen deeggartuu Oromiyaa damee Awustiraaliyaa xalayaa iyyannaa garee dhimma baqattoota mootummoota gamtoomaniif barreesseen akka ibsetti baqattoota Oromoo mana hidhaa Yaman keessa jiran waggaa tokko oliif achitti rakkachaa jiran. Odeessa qabatamaa argate wabeeffachuun Oromoo Support Group Awustiraaliyaa iyyannaa barreessee gara UNHCR Jeneevaa jirutti dabarsee jira. Akka odeessa kanaatti Oromooti waraqaa seeraa qaban 38 fi Somaalonni 10 hidhaa keessatti rakkachaa jiru. Oromoo Support Group Awustiraaliyaan iyyannaa isaa kanaanis kanneen dhimma baqattootaaf quuqaman akka namoota seeraan ala hidhaman kunneen baraarsan gaafatee jira. Oromoonni gaaffii mirgaa gaafatan Oromiyaa keessatti ukkaanfamuun itti fufe. Dargaggooti Oromoo Oromiyaa lixaa immoo hojii fakkeenyaa dalaguun hidhaaf ukkaamsaaf akka hin jilbeenfanne mul'isan. Odeessa Oromiyaa lixaarraa nu ga'e Dhaabasaa Waaq jiraatu qindeesse. Caalee Ejjetaaf Jamaal Tasammaa dargaggoota Oromoo maatiif hawaasa naannoo ganda qotee bulaa Beengu'aa laga dhoqqee biratti kabajaaf jaalala qabani. Gandi kun Wallaggaa lixaa aanaa mana Sibuu keessatti argama. Dargaggoonni kunneen kabajaa namummaaf bilisummaaf iddoo guddaa qabu. Yeroo mara miidhaa fi roorroo kamiifuu obsan qaban. Kun immoo waraana wayyaanee Oromoota jajjaboo ukkaamsuuf ergama qabu biratti fudhataman arganne. Sababa kanaan dargaggoonni Oromoo lama Caalee Ejjetaaf Jamaal Tasammaa fulbaana bara 2016 keessa ukkaanfaman. Dargaggoonni kunneen mooraa waraanaa dhedheessaa jirutti yeroo dheeraaf erga reebamanii booda gara Maakalawitti dabarfaman. Dargaggoonni kunneen lamaan maatii fi firarraa dhorkamanii baatii 6 oliif erga hidhamanii booda mana hidhaa Qilintootti dabarfaman. Caalee Ejjetaa abbaa ilmaan 4 nama daldalaan maatii isaa jiraachisaa ture. Dargaggoo Jamaal Tasammaa immoo ogeessa meeshaa elektirisiitii hawaasa naannoo biratti kabajaaf jaalala qabu. Yeroo dheeraa mana hidhaa waan tureef yeroo ammaa dhibee garaachaatiin dhukkubsachaa jira. Caalee Ejjetaaf Jamaal Tasammaa jaallan isaanii biroo waliin bara 1993 irraa qabee miseensa ABO'ti jedhamuudhaan hidhamaa turan. Har'as yakka tokko malee mana hidhaa Qilintoo keessatti dararamuutti jiran. Dargaggoota Oromoo ganda Beengu'aa immoo hojii fakkeenya qabu dalaguun hidhaa fi ukkaamsaaf akka hin jilbeeffanne gochaan mul'isanii jiran. Dargaggoonni Oromoo kunneen gamtaan deemanii maatii Caalee Ejjetaa jajjabeessuun hojii sabboonsaa dalaganii jiran. Hojii boonsaa akkanaa bakka iyyuutti jajjabaatee akka itti fufu maddeen keenya odeessa wal qabateen nuu dhaamaniiru. Gabaasa dhiyaateef Dhaabasaa Waaq jira. Mootummaa wayyaanee dhimma himannaa siyaasaa namoota 528 addaan kutuu beeksise. Abbaan Alangee Federaalaa Geetaachoo Ambaayee har'a akka beeksisetti himannaan hidhamtoota siyaasaa dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa ture 528 marsaa duraatiin addaan citeera. Himatamtoota kanneen keessa 115 mootummaa federaalaatu himannaa isaanii irraa kaase. Hidhamtoota 413 immoo kan mootummaan naannoo kibbaa murteessee dhiyeeffate. Akka kanaan hidhamtoota siyaasaa 413 kan mormii Geeda'oo fi Koonsootti ka'een hidhaman irraa himannaan ka'ee jira. Akka Geetaachoon miidiyaaf himetti hidhamtoonni kan hiikaman ulaagaa madaallii kaa'ameeni. Ulaagaaleen kaa'aman 3 tokkoffaa kanneen heera mootummaa yookaan sirna heera mootummaa hundaa'e diiguuf sochii godhame keessatti hin hirmaanne yookiin hin geggeessine. Lammaffaa kanneen misoomawwan bu'uura gurguddoo biyyattii irratti miidhaa geessisuuf sochii godhame keessatti hin hirmaanne yookaan hin geggeessine. Sadaffaa kanneen lubbuu namaa hin balleessine yookaan miidhaa qaamaa cimaa hin qaqqabsiifne jedhameera. Hidhamtoonni ulaagaa armaan olitti eeraman guutan guyyoota lamaaf leenjii haaromsaa erga fudhatanii booda ni gadhiifamu jedhame.
dureen Taanzaaniyaa marsaa aangoo pirezidaantummaa kan hin dheeressine ta'uu ibsan. Aljeeziraan akka gabaasetti pirezidaantiin Taanzaaniyaa Joon Magufuli marsaa aangoo pirezidaantummaa biyyattii dheeressuuf hin jiran. Miseensonni paartii biyya bulchaa jiru tokko tokko Magufuliin yeroo marsaa pirezidaantummaa heera mootummaa taa'ee jiru waggoota 5 gara waggoota 7 akka dheeressan gaafataa turan. Magufuliin garuu yeroo aangoorra turanitti yeroo kana dheeressuuf karoora akka hin qabne uummata biyyattiif ibsaniiru. Taanzaaniyaan biyyoota Afrikaa Saharaa gadi dimookiraasii tasgabbaa'aa qabu jedhaman keessaa tokko taatee jirti. Magufuliin marsaa jalqabaaf kan filataman onkoloolessa bara 2015 ture. Bara 2020tti lammaffaa filatamuuf fedhii qabaachuuf dhiisuu isaanii hin ibsine. Maqaa Masoo Buldozer jedhuun hoggansa isaanii cimaan kan beekaman Magufuliin qabsoo farra malaammaltummaa cimaa taasisaniif dinqisiifannoo argatanii jiru. Mormitoonni isaanii garuu mirga dimookiraasii dhiibaniiru jechuun isaan qeequ. Haa ta'u malee qeeqa irratti ka'u kana Magufuliin hin fudhanne. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya hafan waliin nagaan nuuf tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Robitu macama ya dama malo kaoni magarre mali bohe tu mandisa ya dama malo kawali nagarre mali robitu macama ya dama malo kaoni magarre mali bohe tu mandisa ya dama malo kawali nagarre mali ya kololutia bilbil sakenya kagoro ya iwade sakareti ya kololutia kotu sinega kaloto tae kunu gulalle ya kololutia inkoto ranga dilale yon finfinne gadilale ya kololutia farda bullatu sagara karamana batigal ya kololutia gara normara fekulle iye frudi degar ya kololutia kotu shirir jadi wa male maninar shirir jadi burtukane kotu bullalleti burtukane kotu bullalleti taeti siga burtukane etu gadaniti burtukane etu gadaniti shirir jadi burtukane kotu bullalleti burtukane kotu bullalleti taeti siga burtukane etu gadaniti burtukane etu gadaniti robitu macama ya dama malo kaoni magarre mali bohe tu mandisa ya dama malo kawali nagarre mali robitu macama ya dama malo kaoni magarre mali bohe tu mandisa ya dama malo kawali nagarre mali ya kololutia kana bichu figalani ori hora finiti ya kololutia gugulu fa kesayana kabba kenya duratu ya kololutia galmi gudan galma kenya galma oda gulalleti ya kololutia tulu dimtu daga haram masara garredati ya kololutia hore duru fola kenya hore tafetu lamati ya kololutia walkabani kesayana kajareni nafuti shirir jadi burtukane kotu bullalleti burtukane kotu bullalleti taeti siga burtukane etu gadaniti burtukane
qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an Dhaabasaa Waaqjiraati. Itti dhiyaadha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya torbaan darbee keessatti ayyaana waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee qophii tokko isiniif dhiyeessuun keenya kan yaadatamu. Ayyaanni waraana bilisummaa Oromoo waggaa waggaadhaan amajjii tokko kabajamu kun sababa qabsoo Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo kan Oromiyaa bilisoomsuuf qabsootti jiru rakkinoota keessaaf alaa itti aggaammatame dandamatee deebi'ee walqabatee qabsoo gaggeessuu eegaleef bara baraan yaadatamaa jira. Ayyaanni kun yeroo ammaa kana biyya keessa dirree qabsoo fi biyya ollaa akkasumas biyya fagoo bakkeen Oromoonni qabsoo bilisummaa Oromoof dhimmanii hojjetan jiranitti waggaa waggaan kabajamaa jira. Bara kana keessa Awurooppaa, Ameerikaa kaabaa, Awustiraaliyaa bakka adda addaatti kabajamaa akka jirus beekamaadha. Baatiidhuma kana gara jalqabaa keessa Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne keessatti hawaasaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoof deeggartootaan ayyaanni kun kabajamee jira. Ayyaana kanarratti miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Yaddi Abduu Shukur biyya Kanaadaarraa dhufanii haasaa godhanii jiran. Qophii keenyarraa kana keessatti haasaa isaanii kutaa tokkoffaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Ilmaan Oromoo magaalaa Awustiraaliyaa, biyya Awustiraaliyaa, magaalaa Melbourne baga jiraattanii baga nagaa waliin dhufneera baga walaa garee yeroo duraatti bu'aa garraa. Tole addi karaa dubbannu adda bilisummaa Oromooti. Akkasii bire samboota uummata keenyaa fi sochii biyya keessa gaggeeffamaa jiru irraa dubbannaa jechuudha. Jalqabumarraa addi bilisummaa Oromoo akkatti uumame qaba. Addi bilisummaa Oromoo ijaaramee akkanumatti lafaa ka'ee ture. Namoonni waliin dhufanii ijaaramee addi bilisummaa Oromoo ijaaramee qabsoo keessaa, haqa keessaa, rakkina keessaa gara dheeraa rakkoon Oromoo dhaabuudhaaf qabsoo gaggeeffamaa turee fi qabsoo san gaggeessuu keessatti wareegama qaalii kafalame keessaa dhalatee mul'ate as ta'e. Ittibaa qabsoo uummanni Oromoo bara dheeraa gaggeessee santu abaa'otee sirna qabatee as ta'e jechuudha. Wanni biraan jiru sabirraa hin buune. Dhaabni kun immoo qabsoo gaggeessu bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessu wanni inni lafa kaayatee deemeetu lafa jira jechuudha. Qabsoo kana bifa kamiin gaggeesse waggaa kamiin gaggeesse akkasumas qabsoo maali kan jedhu san jedhu. Karaa waraanaa, karaa siyaasaa, karaa dippiloomaasii fi fincila uummataa qindeessuudhaan qabsoo kana gaggeessine uummata kana bilisummaan geenye kan jedhu sirriitti lafa kaayatee sirriitti bobbaas keenya. Wanneen afran lafa keenya kun waan tokkoon bifnee tokko goonu osoo hin ta'in hundi isaa hujoomuutu irra jira isa san hujoomsuudhaan deemnaa jechuudha. Garuu wanni kaayyenne kun yeroo tokko irra mul'achuu mala. Haalli akkasii ni jira jechuudha. Mul'achuu qofaa miti. Wanneen afran kuni wal kabaniiti waliin deemanii bilisummaa san keessa geenye jechuudha. Isa kanaa lafa kaayyenneeti qophaa'aa jira jechuudha. Har'a wanni mul'atu immoo tooftaa tarsiimoo qabsoo lafa kaayyenne keessaa tokko mul'achaa jira. Akkasii kamitti waan deemaa jiru akkas inni kuni bifa guddaadhaan ija horatee guddatee mul'achaa deemaa jira. Hoggaa kana jennu wanneen hafan hujoomaan jiranii jechuudhaan miti jenna. Isa kanaatu haa goge jechuudha malee guddinuu hojjetamaa jira. Inni kun immoo kan mul'atu kun wanneen jiran kanaahu kan jabeessee itti humsa qabaasee qabsoo kana shaffisaan bakka takka geessuu irratti waan gumaachuu qaba, bu'aa guddaa qaba. Bifa kanaan deemaa jira jechuudha.
haalli qabsoo yoo kan ta'e qabsoo kana akkamitti gaggeessaa jira jechuudha. Haalli biyya sanii maal fakkaata? Haalli gaafa Afrikaa maal fakkaata? Haalli addunyaa maal fakkaata? Qabsoo gaggeessu kana keessa ilaaluun nurra jira jechuudha. Yoo kana ilaalle yoo kana nu barne dogoggoromman kun deemaa jiru kan seenaa jechuudha. Qabsoon kun maal akkasitti taane maal akka hin taane jechuudha. Waan hojjetamu ta'e tokko haalatti hojjetanii haala hojii sun itti deemu yoo laalle isuma keessaa fuudhee gamaagamnee kun gaariidhaa kun laafaadhaa kun jabaa jechuun nama rakkisa jechuudha. Isa kana hunda waliin laallee sadarkaan kam irra jirra maal irra jirra yoo wal gaafachuu taates isa bira dhaabbannee wal gaafachuu irra jira jechuudha. Har'a addunyaan ilaalchisii tokko addunyaan akka jirutti ilaalchisii tokko addunyaan wanni akeekni addunyaa kana faayatee addunyaan deemaa jiru namuu dantaa isaatii fi dantaa biyya isaa dantaa uummata isaa eegsisu achi wanni gara baraan jiru aayidolojiin addunyaan deemtu isa kana hundi mataa isaati wanni biraan jiru addunyaa waan wara jettanii hojjettan isinitti dhiituu teessi tokkollee isaanii fedhii isaanii guuttachuu achitti namni nu qofa qabu hin jiru. Fedhiin addunyaa kuni maali? Har'a warri mootummoonni gurguddaan keessattuu warri weestii jennu kun fedhiin isaanii lama Afrikaa keessatti tokko bineensa sani gaa bineensani beektanii bire bineensa kuduraa tokko kaya warri weessi sodaatu maal inni terroristi maa hin beektanii akkas bineensi guddaan addunyaan sodaatu terroristi. Terroristi kana bakka jiru adamsanii irraa eeguu barbaada. Yoo danda'an fixu, yoo dadhaban ofirraa ittisu. Kana bada karaa qabeenyaatiin addunyaa horatanii uummata isaaniitiin beektu warri weestii fi warri kun quufoodha. Akkasii bire garuu ammallee addunyaa barbaadu. Maaliif addunyaa barbaadu? Nuti har'a keenya rakkoo keessa jira isaan egeree addunyaa barbaadu. Akkasii beektu dhaloota kana booda ama 50 ama 100 dhufu fi amma yaadanii waa kuufachaa jiranii jechuudha. Isa kana irratti fedhii kana guuttachuudhaaf tan Afrikaa adiinu tan Itoophiyaa qofa haalaan Al-Shabaab beektuu bire hin beektani Al-Shabaab? Eessa jira? Tole qarqarumsan jiraa jechuudha. Isa kana eeggachuudhaa fi keessattummaas mootummoota gaafa Afrikaa keessa jiran kan amma xiqqoo gartee mataatti ol qabachaa jiran isaan kana yoo argi nama harka isaan irraa kabaantee qaqqabuudhaaf waa hilli jabaan har'a warri weestiidhaa qaban eenyu? Wayyaanee. Kanaaf wayyaanee wajji dhaabbachuun dirqama jechuu isaanii. Har'a Ameerikaan qoftiin biyyoota Afrikaa kana biyya takka moo lama qofa humni isaanii hin jiru. Guutuu Afrikaa keessattuu humni Ameerikaa ni jiru. Yoo tana eessa biyya takka yaadattu biyya tokko guyyaa lama dura Chaadi. Warri Ameerikaatu waraana achi mootummaan Ameerikaa qabaachuu quba qaba hin beekan uummanni. Namni isaanii du'e arga. Gaafa san waraanni sun naannoo sun jiraachuu uummanni nu beekee jechuudha. Akkuma lola irratti jarri nama sadii waa ofirraa fuudhee saba sanitti beeka. Afrikaa keessaa biyya lama qofa keessaa waraanni Ameerikaa jira. Waraanni Ameerikaa kun qubsumanni qabuun humna guutuun naannoo sun qubatee jira jechuudha. Ilma namaa kan naannoo sun sossoo'u ilaallee bifa fedheen sossoo'u ta'u ta'anii ijaaran kan jiru. Warra hundi ollaa keenyaa akkatti nu cinaa dhaabbachuu nu gargaaruu dandeettii fedhiillee qaban agarsiisaan jiran. Maaliif nu jibbaniitiin nu jechuun mootummoota kanaatu dhiibbaa irra godha kan dura. Adabadhaa ta'a mootummaa wayyaanee jiraachuu qabdi. Ammatti yoo siin qoftee fedhii keenyaatti qaba yaanitti adabadhaa ta'a jaaniin
ija diimtuu barsiisan sodaasanii fi duraan dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Kaan mootummaan wayyaanee mataan isaatu humna naannoo sanitti cimaa qabaa jechuudha. Mootummoota kana keessa seenee akka isaan nu gargaare godhaa jira jechuudha. Mootummaan wayyaanee fi mootummoonni addunyaatti fi hundinuu naannoo sanitti humni isaan irra sodaachisu. Kan mootummaan ta'e adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf hamma danda'anitti humna kana dhabamsiisuu, humna kana qaqqabu, kana keessaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akka laaffatu, akka jabaan, akka uummanni keenya bilisoom godhuu irratti waa hedduu gumaachanii jechuudha. Kana hundaa wajji wal qabsiifneeti qabsoo kana gaggeessaa jira. Jabuuti, Sudaan, Keeniyaa kun hundi biyya keenya dhaabbataa jechuudha. Kun hundi yoo duraa jala deemaa godhane rakkoo keessa jira jechuudha. Haala akkanaa kana keessatti qabsoo kana gaggeessaa jirraa jechuudha. Haa ta'u immoo har'a akkanumaanuu ta'ee sochiin biyya keessaa gaggeeffamu sadarkaan irra jiru hundi keessan argaa jirta. Beektu kana isinii hundeeru isin yeroo isin nurra beekaa'u waan keessa deemaa jiru. Maali nuti hoggaa hojiraas ni qabamna. Gaafa intarneetii fi feesbuukii kana nis godhuu jira. Isin immoo nurraa qofa qabda. Isa sana isinitti himuu barbaada. Garuu waan isinitti himuu jiru. Rakkoon guddaan akkatti waan sallaaltanidha biyya alaa. Rakkoon guddaan isinitti hima. Waan jiru sana haalaan jirtan. Hin jiru jechaan jirtan. Akkatti ilaaltanii fi akka waan sanatti fudhatanii rakkoo guddaa. Namu akka fiifalutti jijjiiree ilaaluu fedha. Rakkoo guddaan sana lakkii jechaa jira jechuudha. Akka itti ilaaltan saniifi akka hibeetan sanitti jijjiirtanii ifi soorkistanii namaas soorkaa keessa naqinaa siin jechuu barbaadna jechuudha. Malee waan jiru isinitti himuu dandeenye hin barbaadu. Beekaaddina kan jedhu kun beekaatu waan kana karaa biraa oofu jira jechuudha. Akka mootummaan wayyaanee qofaafirra gahu kufuuf deemu, kufuuf jiraachuusi hubachuudhaaf saayintistii ta'uun sirra jiru ni beeku. Garuu jidaa jirtanii jechuudha. Namni sabni isaa gabroome kan sabni isaa gabroome sun bilisummaa argachuudhaaf wareegama qaalii akkaan ulfaataa ta'e kana kafalaa sochiitti jiru injifannoo argamsiisaa jiru kana fedhii mataa ifii qofa ilaallachuudhaan karraa bu'aallee hin qabne sammuu mataa sammuus isaa kan karaa yaadu sana tasgabbeessu injifannoo fi qabsoo uummanni keenyatti jiru kan karaa biraa meessu gaafatamuu irraa gara tokko illee dhaquutu taa'u jechuudha. Kana dirree baay'ee isin ibsuu barbaada jechuudha. Kufaatiin mootummaa wayyaanee mirkaneessuu dirree jira. Addi bilisummaa Oromoo uummanni keenya qeeroon waliigala uummanni keenya biyya keessaa sochii gaggeessaa jiru. Mootummaa wayyaanee jiisuun isaa mirkanii ta'uu isin ibsuu barbaada jechuudha. Ni dhaadattanii hin jeenaa dhaadachuutti hin jiru dhugaayyuu isinitti himna jechuudha. Dhugaa isin haaluu jirta. San isinitti himu jira jechuudha. Haaluu hin dandeessan gaadirra jirti. Hanquma tokko ibsobdanii dhugaa mataa keessan sammuu dhukkubaa san ifitti himtanii ifitti jibdanii mana galtanii ol taa'utti keessan jechuudha. Kun waan hin hafne muratamee waan jiru jechuudha. Wanneen kana mirkaneessa kan dhaadanu kana achitti jechuudha jechuudha. Waa hedduutu lafa jiru. Kan biraa uummatuma Tigreeti. Uummanni Tigreen kan Tigree kan akkatti isin dhaga'uu dadhabdeen wallaalle malee uummanni Tigree warra wayyaanee asii qabee taa'uu jira jiran. Kan duraa uummataa wajji duudaa garaa nu gootanii jirtanii addunyaan Itoophiyaa hundi nu jibbaa jirti. Saakka nu godhuu deemtanii jechaa jiranii. Yoo wanni tokko biyya kana keessa dhalate humna kamiin jara kanuu waa warquu teessanii jedhu kun dhabamsisaa jiranitti kokkee qabanii mootummaa wayyaanee halkanii guyyaa bakka inni dhaabatu dhorkaa jiran jechuudha. Kun maal namaa mirkaneessa? Mootummaan sun akka kufuu deemu namaa mirkaneessaa jechuudha. Warri qabeenya qabu
Qabeenya isaanii gurrachaa jiran. Beektu namni kun qabeenya gurrate jenna. Maal wanni inni gurratu jedhamaa dhaa'uu goone? Haala kun callaa sirriitti qabamaa jira. Qabeenya guddaa immoo achiisiisanii deema. Maatu isaan xiqqasiisa? Kufaasiisanii xiqqisiisanii. Mootummaa addunyaa kan jennu kun har'a tokkollee isaanii mootummoonni addunyaa gartee qalbii jala dhaabu kun hundinuu akka mootummaan wayyaanee kufu deemu harkarraa dhibba irra walii galanii. Akkamitti kufa karam kufa kufaatii isaa booda maaltu ta'a kan jedhu sirriitti addunyaa marichaa jira. Wanti gara biraan jiru tokkollee ni jenna. Kaan wanti dhugaadhaa hawaan kan namaa mirkaneessu haala sochii haala uummanni keenya waliin jiru jechuudha. Jabinni uummanni keenya qabu guddaan tokko humni guddaan tokko maali? Tokkummaa isaa jabeeffachuu. Har'a uummanni Oromoo tokko ta'u akka Oromootti tokko ta'u guutuu Oromiyaa keessa mirkaneessee jira. Maal jechuun afaan tokko dubbachuu. Isin hin beeknu wayyaanni nuraaduutti keessatti karaa isaa danda'e qabsaa'aa jira jechuun kun tokkummaadha. Biyyi sun biyya teenyaa nurraa ba'a jechaa jira kun tokkummaadha. Gabroomee bilisoomuu qabna jechaa jira kun tokkummaadha. Tokkummaan Oromoo biyya takkitti bilisummaa hiree takkitti kan jedhu sun kabiraan jiru tokkummaan. Tokkummaan keenya kun nu biratti waan guddaadha. Kan lamadhaa murannoodha. Uummanni keenya kamiyyuu har'a murannoo hiriyaa hin qabne addunyaa keessatti hiriyaa tokkollee hin qabne. Kanama wooma tokkoon wal qixxeessuu hin dandeenye gootummaadhaan biyya keessatti agarsiisaa jira. Uummanni tokkummaa qabu. Uummanni murate. Humni tokkollee addunyaa kanarraa isa wal deebisuu hin danda'u jechuudha. Kanaafi mootummaan tun ni kurti jennee abdannaa jechuudha. Har'a addunyaan wal geessee mootummaan wayyaanee jiraachuu qaba. Isin bilisoomuu qabdan yoo hin jaan hin danda'an jennaan jechuudha. Hin danda'an. Bilisummaa sana akka mirkaneessuu dandeenyu guutuu dandeenya jechuudha. Hamma uummanni Oromoodhaa tokkummaa qabu muratee ka'e bilisummaa sana dhaabbatetti mootummaa sana jiisinee bilisummaa uummata keenyaa mirkaneessuu waan dubbanni deebisu tokkollee kan jira ta'u isin mirkaneessuu. Kutaa lammaffaa haasaa kana qophii keenya torbee keessatti qabannee dhiyaannaa haga yoona waan waliin turtaniif hedduu fayyaa ta'a torban gaarii. Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.